reedduun keessan karaa keessatti gaafii na gaafattanii fi mee waanu dalagii bakka tana irratti waan naan jettaniif narraan tana sagantaa tana isiniif qopheesse sagantaa tana takka takkaan haga maayitti ilaaluu hin irraanfatinaa maaliif jennaan hunda keenyaa'u baha bu'iin hedduutu jira baha bu'iin tuni karaa irratti akka nuti hin hafne akka waan barbaanne fi waan tilmaammanne bira hin geenye wantoota nu godhan waliin laallaa jechuudha. So nama walitti beeyta nama walitti beeyta nama walitti hiitee beeyta yoo ashama daawwattoota kiyya bakka jirtan marattuu nagayaa fi fayyaa fi guddinaa fi milkaa'inaa fi rahmata rabbii isin waa heddummaatu jecha egaa raantanas deebi'ee dhufe ana Su'aad Mukhtaari jijjiiramani feena hundi keenya kuni waan irratti walii galle namni jijjiirama hin feene hin jiru saniifuu duuba akka nuti hin jijjiiramne akka nuti if dura hin deemne akka nuti bakka gahuu barbaannu san hin geenye akka nuti waan barbaannu waan itti manaa baaniif san bira hin geenye wantoonni nu godhan maalii jettanii na gaafattaniif san irratti isiniif haasawa dhugaadha namuu jijjiiramani fedha garuu akka nuti hin jijjiiramne wantoota nu godhaniitu jira wantoota nu qabaniitu jira jijjiirama barbaaddu san akka ati bira hin geenye خرورة خنكي خخاجة تسنا كاتي بره هنجيني أكبر بعدتي إرتي تيفتة إرتي قوم فتة كاتي ولين هندمني وانتوني نقول مال فإننا جيرا ما كجرتو تتهي جيرا ما بربادون خنكي أكجرتو تتهي قدنا بربادون خنكي أكجرتو تتهي مالتو أكنت نقول دبني نقول يو حاجة تنتهي دي بسان تناقاي هذا ما يتلالا خدورة درسو reedduun keenya jijjiiramanii barbaanna dhuga galii arqabnurra garii biraanii barbaanna beekumsa arqabnurra beekumsa dabalataanii barbaanna position arqabnurra position biraanii barbaanna miti jechuun walii galtee arqabnurra yookaan waltahii arqabnurra waltahii sanii olii barbaanna haa ta'u garuu maalii akka nuti hin guddanne yookaan akka nuti bakka barbaannu san nu geenye akka nuti hin geenye wanni nu godhe maalii yoo hajjatan taate khadura durso akka gaarii na caqasi فتنا يوخاهو قرماتا خرار رجرة سي في ملكاينا خانكي جدو سيني في بكا برباد بكا تلمام متسان جدو مالتو جرا قرماتا جرا قرماتا سان إرهدون كينيا اتدامو ينفين قرماتا سان ينفين إرهدون كينيا براتوني فينا غرو قرماتا ينفين إرهدون كينيا قدتوني فينا غرو قرماتا خراسان الرجل ينفين بهابوي خراسان الرجل ينفين ملقا خراسان الرجل أركو يخاو دندمو يخاو هنفينو سنيفو وقولي في خراج الكبدة دورا درسو قرماتا سدفا قرماتا سن فلتة قرماتا سن روان برتشو كبدو برتة إفتورا ديمو رف إفكوب إسامي تسنيفي جيرما هنفينو سنيفي واني جيرما را أولد إفدو برسي هركي ستوكو فتنا جالت ورابو خيتي قدتشو خمبر بادو تاتي قدنا سنرتي خفات الجرا ودتشو خمبر بادو تاتي قدنا سنرتي قفوت جرا ودتشو خول خاني بربادو تاتي خرات إرديم تو سنرتي كراج جرا كراسي مرود جرا ودتشو خبر بادو تاتي أرما جرا أرما تناركين خاتكا هم بين مالف خرا هم بين دي متجرتا بك هم بين دي متجرتا بك قدنا خياتو جرا جتة يادت دي متجرتا سني فركنا خراس نرجو هم بيتو سنتو أكاتي قرمات في فين كوب إسيني وان تعرف namni qormaata fi fin qopheessin if dura deemuudha fin qophoonni jechuudha khaduraasan qabdi lama faada ni deemna jennee khana waan si ajaa'ibsiisa kharooran qabaani mul'atan qabaani abdiin qabaani abjuun qabaani galma biran gahu barbaada jenneetiti khanii baana guni fi baane kharara fatanaa jira qormaata jira sanirratti qormaanni sun guni fi sitti heddummaate fakkeenyaaf waan ati yaadde san bakka yaadde san yeroo yaaddetti guni fi gahuu dadhabde jetta abdii murachuu jalqabda. So abdii murachuu maal si godha akka ati itti fufiinsan karaa kan keessan hin deemne si godha. Akka ati if duuba deebitu si godha. So itti fufiinsa dhabuutu bakka ati barbaadde yeroo barbaadde keessatti saffisa barbaadde akka ati hin geenye wanni si godhu kan lammaffaa maali qabdi lammaffaadha. Itti fufiinsa hin qabne itti fufiinsa waan lafaatti kaaniif san hin hojjennu. Itti fufiinsa jechuun yaadan itti fufuu gochaan itti fufuu afaan kan keeti waa'ee waan sanii haasa'u qormaanni sitti heddummaatullee itti fufiinsa irraa akka if duuba sin hambisne if gootee hamilee fi kennitee
abjuu ifi kennitee akka gaariitti hamilee ifi kennitee ifi bira deemuu dhabuutu bakka barbaanne san yookaan waan barbaannu injifachuu barbaannu san yookaan akka jijjiirama barbaannu san finne qabxiin nu guutu tan lammaffaadhaa kanaa jechuudha. Qabxiin sadaffaadhaa miira ammuma fuudhi ammuma dahi ammuma dhungaddu ammuma ergadduudha miira ammaa which is ammatti waan hunda barbaanna keessattuu yoonii fi ammatti osoo karaa deemutti jirtu hiriyoonni hankee yoonii fi hoottu maal gootaa miti karaa dheeraa kana maa deemtaa miti mee hoottu shaayii waliin dhufnaa siin jaan karaa dheeraa lafaa kaateef san irraanfattee shaayii saniif achi teessa. Yookaan mul'ata kankee guddaa san mul'ata kankee kanneen harkadhaan nin gonfadha bakkaan hin gaajettee manaa baateef san miira xiqqaa harkattuuf yookaan instant gratification amma harkattu yookaan bakka waan ammaan tan araadaaf ta'uu mala beeke wanni nama siin jiru miira keessa wanni si galcha araadas ta'uu mala araada adda addaa nama araada haasawaa jechuun haasawa akka araadatti qabuutu jira haasawa saniifuu haasawa san dhiisuu diddaaf nama hin deemnetu jira yookaan araada adda addaa araada sooshaal miidiyaa ta'uu mala araada wantoota adda addaatu jira miti araadan san keessa seenteeti boruu kan kee yoon fi araada san dhiisuu baate galgala yeroodhaan hin raftu ganama yeroodhaan hin kaatu yeroodhaan waan daleedu yoo yeroodhaan waan daleedu hin daleene bakka barbaadu san yeroo barbaadu san keessatti jiran geessu saniif akka hin jijjiiramne waan si godhu keessaa waan barte karaa gabaabaa deemuu barte san yookaan karaa gabaabaa deemuu filatu yookaan immoo akkuma isin jedhe ammumatti waan barbaadu san argachuu dhabni hankee boruuniin harkadhaa iftaaniin harkadhaa dukkana duuba ifaa har'aan tana ta'uu baatus boruuni tahaa itti fufii hamilee fi kannitee hin deemtu santu akkaatiin jijjiiramne gufuu ta'ee si dura dhaabbataa jechuudha. Qabxiin afuraffaadhaa waan dura aansuu qabdu wallaalatti waan booda godhuu qabduu fi waan dura aansuu qabdu tartiiba walii wallaalutti wal faalleessa. Nam tokko jireenya addunyaa kun rafumaa fi ha'umaa fi nyaatumaa fi dhugumaa fi fuudhumaa fi horumaa fi hoflumaa fi taphata qofa itti fakkaata tokko. Jiruun addunyaa san qofaa miti atis wanni ati uumamteef san qofaaf hin uumamne. Saniifuu waan dura aansuu qabdu. Amma yeroon ati yeroo taphattuu miti yeroon tun yeroo gubdusii miti yeroon tun yeroo nama birarraa fuudhamtee si kennamte sii miti. Yeroo teeti umrii teeti kennaa teeti. Kennaa rabbiin boruutti si gaafatu. Ilmi namaa dura dursa wanni irraa gaafatamu guddaan kennaan guddaan yeroodha. Yeroo ta'e maalirraa fayyadamtee so yeroo waan godhuu qabdutti waan san godhuu dhaba kan keetitti yeroo si harkaa dhumtee fiixarra dhaqqabachuudhaafidha. So yeroo tante properly maal amman godhuu qaba amma wanni ati godhuu qabdu maali wanni booda godhuu qabdu maali wanni ati borus gootu iftaanis gootuu dhaqqabdu amma immoo maal godhuu qabdaa amma hirriba xiqqeessuu qabda hirriba xiqqeessuu qabda amma waan gootuurratti xiyyeeffachuu qabda waan gootuurratti xiyyeeffachuu qabda amma haasawa xiqqeessuu qabda amma bilbilaan sa'a dheertuu bilbilee akkamiin egaa fayyamaami ati jee sa'a daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 sirraa fudhatu noo ani yeroo hin qabu jettee yeroo san akka gaariitti properly waan booda godhuu qabdu waan namni hogguu dulloomteef ol kaayyadhu waan hogguu yeroo harkattu hojjettu waan yeroo hogguu harkattu hojjettu saniif ol kaayyadhu amma immoo yeroon tun yeroo dalagaati. Yeroon tun yeroo ati akka gaariitti eenyummaa tan teetirratti daleedu viizhina kan kee yookaan mul'ata keetirratti daleedu boruu teeftii fi heegaree teetiif daleedu waan taateef waan boodu gootu amma godhin waan amma gootu booda hin kaayyatin. So priority wallaalaatiitu yookaan waan amma goonu godhuu dhaba keenyaatiitu akka nuti jijjiiramaaf hin qopheessine jijjiirama afaaniin feena malee wantoota jijjiiramni nurraa barbaadu yookaan ulaagaa jijjiiramni nurraa barbaadu hin beeknu jechuudha yookaan wallaala yookaan godhuu dhabuudhaan. Jijjiiramni keenya if duubatti turaa jechuudha. Qabxiin shanaffaadhaa if jaalala yookaan maal jedhama I don't know waan takka irratti afaan jechuun afaan loqoda Harargeetti if qolan tahinii if hin jaan if qola jechuun nama if jaalatu anuma qofa just selfish afaan ingiliffatti kajaamu afaan naannoo Harargeetti if qola jaama. If kolummaa yookaan selfishness waan si ajaa'ibsiisaa jijjiiramuu barbaadda guddachuu barbaadda wantoota jijjiirama kan keetirraa si dhoorkan tokko maal akka ta'e ni beekta ati waan if jaalate siif fakkaatee waan harkatte hundaa onummaa naa fudhattu waan isin ajaa'ibsa guuta akka business diilii keessatti ni fidan yaada adda addaa fidan kana haganaan haa fudhadhu
hagana san hafuradu haye namni si wajin dalagu sun hagama hafuradu namni si wajin lafootti jiru sun hagamtu isaan mala so if qolummaan bakka hedduu naman geessitu karaa dheeraa sin ooftu keessattuu namni namaa wajin dalagu namni industiriin amma yeroo ammaa kana keessatti industiriin guddoon industirii namaa wajin hojjettu namaatu maallaqa keeti namaatu galii keeti namaatiitu qabeenya guddaa keeti asseetiin kan kee guddaa nati qabdu namoota kana wajin yooni fi ati nama if jaalatu nama ifnu qofaaf qooda kaawwamu ufu anaa godhee bar silaanii fi nan jiraachuu baadhee bar waan akkasiisan atis goote kophaa kee hin goone hin irraanfatin by the way namaa wajjin goote namoota wajjin goote namoota even waan ati goote waan tiimiin tantee goote turre guddaa eenyu ati kophaa kan kee hojjettuuf kophaa kan kee waan gurguddaa kana anaatu hojjette waan hundaa ifiif hin fudhatina no yes you did it kophaa kee hin goone garuu waan goone namaa wajjin goone saniifuu namaaf qooda kaa'uu dhabuun if jaalachuun hisaabarraa baate akka ati if hin jijjiirre si gooti maaliif isaa wajjin hin dalagina inni haalan if jaalata isaa wajjin hin dalagina bar inni waayuma isaa haasawaa ifumarraa haasawaa oolaa guyyaa guutuu namni akka sin jijjiiru jechuudha. Qabxiin jahaffaadha. Waan godhuudhaa deemtu san yookaan jijjiirama itti deemtu san amanuu dhabu yookaan amantaan ta'e xiqqaachuudha. Waan isin ajaa'ibsiisaa jiru addunyaa kanarratti namni isiniif bakka bu'ee waan adda addaa isiniif dalaga jechuun hojii teessan namni isiniif dalaguun mala. Isiniif garuu namni amanuu hin danda'u. Jijjiirama kan kee guddina kan kee siitu amanuu qaba. Akka jijjiiramuu dandeessu akka guddachuu dandeessu akka karaan guddinaa amanuu kan kee dhabatti hin deemne tarkaanfii takka if dura hin deemne siitu amanuu qaba nama biraatiin. Namni siif hin amanu. Akka bareedaa ta'e akka ati nama cimaa taate akka ati nama guddaa ta'uu dandeessu akka nama kaayoo qabu ta'uu dandeessu akka nama kaayoo qabu ta'uu qabdu kan sitti amanuu qabu haadha fi abbaa keetii miti naannoo keetii miti namoota si wajjin dalaganii miti si mataa keeti siitu ifitti amanuu qaba saniifuu irra hedduun keenya akka nuti hin jijjiiramne akka nuti hin guddanne yookaan akka nuti if dura hin deemne akka nuti hin tarkaanfanne wantoota nu godhan tuni amaleeffanne ifitti amanuu dhabuun yookaan ifitti amanuun xiqqoo tahuu isiitiitu haalan fatanaa nuti ta'utu jira jechuudha. Qabxiin maayyiidha seera rabbiin uume beekuu dhabuudha. Seerri namni dalaginee harkataadha. Namni taa'e immoo namni waan ajaa'ibaa ani eeguu nifin dargaggoota wajjin haasa'e keessattuu akkuma isin himutti eeguu yeroo hedduu dargaggoota wajjin hin dalaga. Amanamummaan nuti qabnu keessattuu uumama rabbiin uume kanarratti amanamummaan nuti qabdu haalan akka ati waan takka gootu yookaan akka ati waan san hin goone si goote. Maal jechuudha seera rabbiin uumetu jira. Seera argachuudha, seera dhabuudha. Seerri argachuudha dalagaa ta'e keessa socho'iinsa kan kee keessa barakaa si haala. Fakkeenya yoo kan fudhantan taate osoo nifi dalagaa hin qabanne ati amma nama ilaalutti jiru dalagaa hin qabdu miti ammoo dalagaan takka ni jirti dalagaan san maallee ni sii xiqqaadha qarshii 2000 sin jaan qarshii 2000 fi duwwaa wal bira keesse tamtu irra wayya duwwaan maal duwwaa plus duwwaan maal duwwaa miti duwwaan meeqa duwwaan duwwaadha 2000 ammoo duwwarra ni caala saniifuu 2000 saniif daleeydee 2000 sun namni sun akka si argu namni sun akka tattaaffii ta'e argu gootee carraa san argattee yooni fi 2000 san 3000 3000 san 4000 4000 san 5000 jaha kudhan goote irra wayyuu teessee dalagaa firurra teessee dalagaan tun maalee ni sii xiqqaadha dalagaan tun maarree ni sii xiqqoodha jettee teessee irraa ni jiraami negatiiviti gaggoorudha. Seerri jireenyaa yookaan seera jireenyaa wallaaluun keenya maal nu godhe bakka teenyu irratti akkan sossoore. Namoota amata 2 amata 3 eebbifamanii mana ta'an hedduun beeka. Gaddeebi'anii gabbuusanii gatii isaanii gabbuusanii dalagaa jalqabuu dhaba isaaniitti. Seerri jijjiiramaa immoo uumamatti maaltu jira namni hagaati gatii tanteessee harkutti gatii siif hin kennu. Gatiin tee meeqa? Gatii tee meeqa mana teesseetii miti hagatii fi gootu. Waraqaa baratteeni miti hagatii fi gootu. Deemi gabbu'ii qarshii 2000 yoo dalagaa harkatte dalagi 3000 yoo harkatte dalagi. 3000 san deemiti dalagiiti fakkeenyaaf amma ati gaarmentii bira dheeyitee bakka itti huccuu hodhan bira dheeyitee akkaataa itti shamiiza hodhan agartee shamiiza hodhitee 2000 shamiiza san akka gaariitti bareechitee yoo daleeyde namichi sun si harka namichi si qaxare sun si harka gurbaan kun 2000 miti kan isaan malu dee 3000 si godha bareechi diizaayina san dalagi yoo inni 10 si ajaji 12 dalagiif
oo namni kun akkas taanaan bakka tanaa miti kan isaan malu jeetiti bakka sanirra guddoodhaa si geessa. Malee guyyuma tokkotti osoo ni fi dalagaa ta'een arkin waan baratte qofaaf waan digirii qabdu qofaaf mana namni yaamee dalagaa reedmeedii ta'ee irratti si yaamu hin jiru. Dalagaa teetiif akka gaariitiif qopheessi dalagaa daleedu keessatti kallattiidhaan waan dandeessu hunda irra baasiti seera uumamaa san amaniiti dalagiiti fooyyeessi jiruu tantee fooyyeessi galii ta'e fooyyeessi ifitti amanamummaa ta'e fooyyeessi akkasiin if dura deemuu dandeenya. So qabxiileen akka nuti hin jijjiiramne nu godhan tanaa jechuudha. Qabxiilee tana keessaa ati tamtu akka ati hin jijjiiramne si godhee barruurratti nu kaayaa koomeentii jala nu kaayaadha. So sagantaan teenya taarraa sagantaa cimtuudha akka gaariitti ilaalaa. Leenjiin irraa tuni namoota adda addaa ni barbaachifti jettee yaadde namoota adda addaa kan jijjiiramuu isaan barbaachisa jettee yaadduuf ergi sheer godhi koomeentii jalatti garuu koomeentii nu haa hundi keessanuu akkasumatti gaa warreen maatii YouTube Su'aad Mukhtaar Official hin taahinis subscribe godhuudhaan akkasumatti viidiyooleen teenya haareen akkasiin bira geessu mallattoo dawlii sangattu qaatiitii sagantaan teenya haareen isin bira geessi. Egaa naa jiraadhaa horaa bulaa.